Jaalalleen keessan yookiin hiriyaan keessan bilbila keessan irratti aappii gabbuusee dhoksaadhaan yookaan isin hordofaa jiru ta'e akkamitti akka ofirraa beekuu dandeessaniin isinitti agarsiisa. Nama haala kanaan isin hordofaa jiru kana akka isin hin hordofne akkamitti godhuu dandeessan isinitti agarsiisaa. Hanga dhumaatti na hordofaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان خبجمتوتا هردفتوتا أوبسا تكنو ترتي يرو ديرا بودا بغا ولتي ديبني بغا نجيان نأيدانيس إسنينجا ترتي كان كيساتي وانتوتا إسن برسيسا هدون قبيسا تر وانتوتا قبيسي أديمسا كيسا كرا تورا يوتيوب channel كيا أوبسا تكنو في كرا تورا فيسبوك كيا أوبسا أحمد دين إيران كان ولين إلى اللوتا barnoota akkaataa nama lakkoofsa keessan arkatee iimoon isin jalaa banati nama san akkaataa iimoo teessan keessaa baaftanii akka iimoon san koodii gaafatu lammada akka namni san iimoo teessan banachuu hin dandeenye akkaataa itti godhuu dandeessan akkasumas akkaataa fageenyatti nama barbaadan itti hordofuu dandeessan namoota isin hordofaa jiru akka isin hin hordofne akkaataa itti godhuu dandeessan isin barsiisuuf qophii barbaachisu hunda xumureetiin isin eegaa jira. Nama hordofuu yookiin to'achuun maal akka ta'e akkamitti bilbila jaalallee hiriyaa haadha manaa fi namoota barbaanne hunda osoo isaan hin beekne akkamitti hordofna yookiin to'achuun akkamitti akka dandahamu namni isin hordofaa jirus akka isin hin hordofne godhuun akkamitti akka dandahamuu fi kana fakkaatan guyyaa har'aa hanga tokko isiniin barsiisa. Osoo gara barumsa saniitti hin dabarreen duratti warroonni har'a gara YouTube channel kiyyaatti dhuftan baga nagayaan dhuftan isiniin jechaa hundi keessanuu koottaa subscribe godhaa barumsa smartphone yookiin bilbiloota ammayyaa wal qabatu YouTube channel kiyyarraa argachuu dandeessan. Yoom kana qofa odeeffannoo adda addaa sagantaa afaan Oromootiin akkasumas diraamaa fi baacoolee garaagaraa kan nama bashannansiisee ergaa guddaa dabarsu YouTube channel kiyyarraa argachuu dandeessan. Kanaafuu koottaa hundi keessanuu subscribe godha. YouTube channel kiyya subscribe godhuuf YouTube keessan keessa galtan bakka search jedhu kanarratti dhuftanii obsaa teknoo jettanii barreessitan. Erga haala kana barreessitan booda yeroo tokkoof profaayilii kiyya kanarratti gadhuutanii haala kanatti isinii baha. Bakka diimatee subscribe jedhu kana yeroo tokkoof irratti gadhuutan. Erga bakka subscribe jettee diimattu kana xuuxaniin boodatti akka viidiyooleen guyyaa guyyaan asirratti maxxansu isin bira gahuuf mallattoo xiqqoo beeksiftuu kana yeroo tokkoof gadhuutan all kan jedhu kanarratti xuuxanii erga haala kana gootan booda viidiyooleen ani asirratti maxxansu akkumaan ani maxxanseen isin bira gahaa jechuudha. YouTube channel lammaffaas isinii baneetiin jira. Isa kanaas barumsuma adda addaatiin irratti isiniif dabarsuuf isinii bane. Isa kana subscribe godhuuf obsaa Ahmad Diin jettanii barreessitan. San booda yeroo tokkoof suuraa kee irratti gadhuutanii iddoo subscribe jettu kana tuquudhaan isa kana subscribe gootanii jechuudha. Barumsi keenya guyyaa har'aa nama karaa bilbila keessaniitiin isin hordofaa jiru yookiin isin to'achaa jiru akkamitti akka isin hin hordofne godhuu akka itti dandeessaniin isin barsiisa. Kutaa itti aanu ammoo akkaataa itti nama hordofuu dandeessan yoo isin kan barbaadan ta'e isiniin barsiisa. Haala itti nama hordofan barachuu yoo kan barbaadan ta'e viidiyoo kana like godhuun na beeksisa. Amma kallattiin barumsa keenya guyyaa har'aattiin isin dabarsa hanga dhumaatti na hordofa. Jaalalleen keessan yookiin hiriyaan keessan bilbila keessan irratti aappii gabbuusee dhoksaadhaan yookaan isin hordofaa jiru ta'e akkamitti akka ofirraa beekuu dandeessaniin isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf foon kan jedhu kanarratti dhoowwitanii yoo haala kanaan wantoonni akkanaa kun yoo kan bahu ta'e namaatu isin hordofaa jira jechuudha. Okay, karaa iimoodhaanis beekuudhaaf fakkeenyaaf iimoo keessan irra dhuftanii wanti kun haala kanaan mallattoon mikrofoonaa fi namni mikrofoona gurra irratti kaatee jiru kun haala kana yoo kan buute
namaatu isin hordofaa jira jechuudha. Sagalee keessan kan nama waliin haasoftan nama bira gahaa jechuudha. WhatsAppiinis haaluma kanatti dhufaa jechuudha. Kun argaa jirtan haala kanatti yoo kan dhufu ta'e namaatu appilikeeshina bilbila keessan irratti gabbuusee iskiriin irraa haayid godhee isin hordofaa jira jechuudha. Sirritti hubadha. Aappiin roofu yeroon ani namaaf bilbilu na waraabaa ture san iskiriin bilbila kiyyarraa akkuma argitan kunoo badee jira. Namni san aappii san bilbila keessan irratti buusee akka aappiin san isin waraabu haala mijeeffatee aappii san haayid godhee iskiriina bilbila keessanii irraa balleessee jira jechuudha. Aappii haala kanatti iskiriin bilbila keessanii irraa dhoofamee haayid tahee dhoksaan isin waraabaa jiru kana akkamitti ofirraa balleessuu dandeessan? Bakka inni jirurraa deemtanii akkamitti ofirraa balleessuu dandeessan? Ammallee sirritti anuma hordofaa. Nama haala kanaan isin hordofaa jiru kana akka isin hin hordofne akkamitti godhuu dandeessan? Bilbila keessanirra settings kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof tuqxan. San booda apps kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof tuqxan. San booda iddoo harka mirgaarra tuttuqaa 3 jirtu kanarratti yeroo tokkoof tuqxan. San booda hide system apps kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof tuqxan. San booda gabbuutanii aappii ittiin isin hordofaa jiru san barbaaddanii jechuudha. Sootuma irra gad ooftanii kunoo aappii isa akkanaa yoo kan argitan ta'e record my call kan jedhu kuni wantoota isin nama wajjiin haasawtan akkasumas namoota isiniif bilbilu karaa WhatsAppiin, Messengeraan, karaa bilbila daayirektiinis ta'e wantoota isin nama wajjiin haasawtan guyyaa guyyaan guututti waraabee gara nama biraatti dabarsuu danda'a jechuudha aappiin kun. Kanaafuu aappii isaa akkanaa haala kamitti ofirraa remove gootan mee fakkeenyaaf ofirratti bilbilee ilaalaa haaluma sanitti dhufaa jechuu yoo namni naa bilbilees. Kunoo yoo namni naa bilbilees haaluma kanatti waan namni natti bilbilee natti haasa'u san waraabaa jechuu aappiin kun. WhatsAppiinis akkasuma, Imoonis akkasuma, Messengeraanis karaa hundaan waan namni isinitti bilbiluu fi waan namni namatti bilbiltanii namatti haasawtanis aappiin kun ni waraabaa jechuudha. Kanaafuu aappii kana akkamitti ofirraa balleessuun dandahama? Kunooti aappiin isa kana. Aappiin kun wantoota namni isinitti bilbilee isin wajjiin haasa'u akkasumas wantoota isin namatti bilbiltanii iccitii garagaraa kan isin nama waliin haasawtan waraabeeti gara qaama biraatti dabarsaa jechuudha. Gara qaama sadiitti dabarsa. Qaamni tokkoffaan isini, qaamni lammaffaan kampanii aappii kana kireet godhe, qaamni inni sadaffaan hiriyaa keessan yookiin jaalallee keessan kan dhokatee isin hordofaa jiru sanii jechuudha. Aappii kana akkamitti qaama lamaan biraa'u balleessuu dandeessan? Akkuma roofu isiniin jeetti erga aappis irra tuutan booda tuttuqaa 3 kana tuutanii hide system apps kan jedhu kanarratti yeroo san inni asirratti isinii baha record my call kan jedhu kana inni yeroo tokkoof irratti tuutanii san booda maal gootan ofirraa balleessuudhaaf aappii kana akka namni tokko isin hin hordofne godhuudhaaf uninstall gootanii jechuudha. Do you want to uninstall this app isinin jaa? Aappii kana ofirraa balleessuu barbaaddanii isinin jaa? Yes, okay kan jedhu kanarratti gootan aappiin san badee jiraa jechuudha. Appilikeeshinii dhoksaadhaan ittiin nama hordofan hedduutu jira. Kanneen akka Cube ACR faa isa saniis
haaluma kanaatti ofirraa balleessuu dandeessan. Eessa deemtan akkuma roofu jennetti tuttuqaa sadeen kanarra dhuftan show system apps ammallee tuttuqa deebitan hide system apps kan jedhu kanarratti tuutan. San booda suutumarra gad deemtanii kunoo cube ACR isa kana inni kunis application ittiin nama hordofan isa kana kan nu waraabaa ture jechuudha. Inni kunis applicationoota dhoksaadhaan ittiin nama hordofan keessaa isa tokko jechuudha. Isin yeroo hunda application bilbila keessan irratti gadi hin buufatin kan shakkitan haalan amma isin agarsiise kanatti dhuftanii bilbila keessan settingii keessaa balleessuu qabdanii jechuudha. Isa kanaas ofirraa balleessuudhaaf akkuma kan roofutti erga tuttuqaa tuutanii hide system apps tuutan booda haala kanatti isinii baha uninstall kan jedhu kanarratti tuutanii san booda gabbuutanii okay tuutanii jechuudha. San booda namni ittiin isin hordofuu hin danda'u jechuudha. Mee amma deemeetiin namatti bilbilaa yookiin gara kiyyaan ofirratti bilbilaa akkuma roofuutti nu hordofaa jiran moo nu hordofaa hin jiran kanallee waliin ilaalla hanga dhumaatti anuma waliin tura. Erga aappii san ofirraa balleessineen booda mallattoon riikoordii fakkaatu kan akka roofuu san hin baatu jechuudha. Mee gara iimootiinis deemnee ilaalla. Kun akkuma argaa jirru hin baatu jechuudha. Haala kanaan nama dhokotee isin hordofaa jiru hiriyaa keessan haa ta'u jaalallee keessan haa ta'u namoota wanta biraa isin irratti yaaduudhaaf iccitii keessan dhokotee isin dhageeffachaa jiru haala kanaan akka isin hin dhageeffanne akka isin hin hordofne godhuu dandeessanii jechuudha. Hordoftootaan obsaa Teknoo nama dhokotee iccitii keessan isin hordofaa jiru haalaan amma isin agarsiisa kanaan akka isin hin hordofne ofirraa godhuu dandeessan. Yoo isin kan barbaadan tahe kutaa itti aanu irratti viidiyoo haala nama barbaadan hiriyaa keessan jaalallee keessan fageenyatti nama barbaadan haala itti hordofuu dandeessaniin isin barsiisa. Yoo isin kan barbaadan tahe viidiyoo kana yoo xiqqaate laayikii 5,000 bakka laayikii kana godhuun na beeksisa. Hiriyoottan kiyya viidiyoo kiyya hunda laayikii godha. Viidiyoo yoo isin laayikii kan gootan tahe viidiyoo namoota hedduu bira gahuu danda'a. Garuu isin laayikii godhuun yookiin viidiyoo laayikii tuquun wanti isin miidhu yookiin wanti isin irraa irratu tokko hin jiru. Kanaafuu viidiyoo kiyya hunda laayikinaaf godhuu hin dagatinaa. YouTube channel kiyya obsaa Teknoo kan jedhu kanaas subscribe godhaa. YouTube channel kiyya isa lammaffaa kanaas obsaa Ahmadiin Kajuu kana bakka subscribe jettu kana naaf tuqaa. Asirrattis diraamaa fi baacolee garagaraa kan ergaa guddaa qaban asirratti isiniif dabarsaa. Subscribe godhuudhaan na gargaara. Hanga barumsa biroo waliin walitti deebinu nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.